الشمع Oduu gammachiisaa aaga dhagahaa wal dhageessisaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تجارة توت أستاذو في أكسمس برتو تمركزو أدى أدى خيسة أركمتن شفت خيسة سلام خين خن خبجا في جالة خن أني رابرق بك إسنجر كنت لقا قارك أمرودان كلين سشبكا جامونا بجوران إيمو زوم واتساب بفيسبوك خيسة أمرودان بك إسنجر تاني قر خيسة إسني هابو إسني جنة إيقا برتو akkasumas urjiiwwan dachee kan tahan kan jireenya ofirraa jijjiiruudhaaf biyyaa bahanii biyya namaa taa'uudhaan yeroo adda addaatti dararaa adda addaa arguudhaan tanumaa wajjin nutiin keenya gadi dhiisnu jechuudhaan diin isaanii qabatanii addarsuun awwal jechuudhaan rakkoo shabakaatii fi akkasumas rakkoo madaamii dandamachuudhaan addarsuun awwal jechuudhaan aliifirraa eegaluudhaan alif laamiin gayuudhaan eebbisa ajaa'ibaatiif qophiirra jiran. Isaan barattoota markaza kamiiti? Yaaboonarraa rakkitiin siifin himaa. barattoota qaqqalii gaarii kan ta'an barattoota markaza Bilaal Ibnu Rabaax yeroo dheeraadhaaf toora imootiin barachuudha. Biyya arraan tanaa eebbisaa waa hunda xumuratanii gammachuu addaatti fuula isaanii irraa ifaa bara. Egaa barattoota qaqqacalee fi urjiiwwan dachee kan ta'an kana namni barsiisuudhaan itti laffuudhaan guyyaa arraan tanaa kanaan gahe ustaaza keenya qaalii fi gaarii kan ta'e leenca fakkii nama ustaaz yookaan Mursid Kadiir Toofiq. Rabbi jazaa kee jannataan si haa kafalu. Kunoo barattoonni kan yeroo dheeraadhaaf itti laffa'aa baate laffaa hin tantee hojiin si garsiisanii jiranii. Gammadisiin janna yaa Mursid Kadiir Toofiq. Eenyu amiileen ustaazaa wajji ta'uudhaan guyyaa arraan tanaa kanaan amiileen ustaazaa wajji ta'uudhaan ustaaza gargaaruudhaan lafee duudaa markazaa ta'uudhaan yeroo ustaaza shabakaan baase bakka saabuudhaan ijoollee qaraa isanii guyyaa arraan tanaa kanaan amiirri takkaffaan badhaatuu Junee, amiirri lammaffaan immoo Samiiraa Qaasim, amiirri sadaffaan immoo Shariif Abdallah. Egaa kabajamtoota ustaazotaa fi amiirotaa fi akkasumas barattoota markazoota adda addaa irratti argamtan barattootaa fi horeewwan markaza Bilaal Ibnu Rabaaxa koottaa nu bareechaa wal maree hin bareennu koottaa gammachuu teenyeen wajji qooddadhaa isiniin ja'an. Egaa sagantaan tunis kan isin gaggeeffamtu Februaarii 22 baatii lammaffaa bara 2025 akka lakkoofsa hijiraatti Shacbaana 23 hijiraa 1446 akka Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 2 irraa kan eegaltu yoo ta'u akka Saawud Arabiyaatti ammoo galgala keessaa sa'aatii 8 irraa sagantaan ajaa'ibsiisoon tun ni eegalti. Akka Dubaayitti ammoo galgala keessaa sa'aatii 9 irratti eegalti. Qur'aanaan si qaree sammuu teessi faaya. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Barattoonni hedduutu achitti qaramee baha. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Qalbiidhaaf tasgabbii sammuudhaaf raaxaa isaatu nuuf taha. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Kottaa nu wajji qooddadhaa isiniin ja'a. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Tasgabbii qalbiidhaa qur'aanaan si qaree isaatu siif kenna sammuu teetiif raaxaa. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Hundi keessanuu hin hafamuu hin hafina wal argaan teenya. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa. Kaza Bilaal Ibnu Rabaaxa.